Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya barsiisaan amantii Islaamaa fi hayyu dureen garee da'waa Itoophiyaa Ustaad Ibsaan Hasan haalata uummanni Arsii keessa jiru akkas jechuun barreessan. Barruu afaan Oromoo dheeraa peejii isaanii qilleensi Nasrii bubbise jedhu irratti gara FB'tiin kan maxxansan yoo ta'u, barruu kana keessatti gadi fageenyaan dhimma nageenyaa fi hawaasa irratti xiyyeeffatan. Ustaad Ibsaan qaama gara lammaniinuu wal waxalaa jiru kan mootummaatii fi kan riphee loltootaa addatti kan balaaleffatan yoo ta'u, lamman isaanii adda baasanii balaaleffachuurraa of qusachuun lammanuu walitti qabanii balaaleffatan. Hayyuun Islaamaa kun barruu isaanii jalqabaa akkas jechuun jalqaban. Qe'een leenjisoo diigaa diigamaa jirti. Qe'een nadii gammadaa nadii nageenyaa dhabdee duguggaan dhaanamaa jirti. Arsiin sikkoo fi mandoon kaleessa saba kanaa fi biyya kanaaf jecha harkaa fi harma murame dhiiga qaalii gumaachee lubbuu kaffalee saba kanaaf hixate. Arsiin beela hin beekne callaa garbuu fi qamadii hammaaru dhadhaa fi aannan habbuuqqatu har'a ummata aannan obaasaa ture sanatu ibidda dhugaa jira. Maatii dhibbatamaan afaan qawwee jalaa hafee qe'ee fi qabeenya isaa guutuu dhabee har'a alatti yaa'ee jira jechuun dubbatan. Ustaad Ibsaan Hasan barruu kana yeroo barreessanitti imimmaantu na hudhaa ture jechuun kan dubbatan yoo ta'u, haala uummanni keenya keessa jiru akka afaaniin dubbatanuu miti. Lafarrattis miidiyaa irrattis holola hamaatu irratti deemaa jira. Hololla miidiyaa irratti deemaa jiru yoo agartan garaatis hin gubata. Lafarratti duguggaa irratti deemaa jiru yoo agartan ammoo akkasumas garaatus hin gubata jechuun dubbatan. Ustaad Ibsaan naannoo kanatti argamanii uummataa waliin rakkachuuf carraa dhabne jechuun dubbatan. Yoo Finfinnee irraa ga'uuf karaa Arsii imaluuf yaalne mootummaan nu dhowwee haalli nageenyaa sodaachisaadha. Riphee loltoonni isin ajjeesanii mootummaadha jedhu. Hunumaayyuu haalli nageenyaa kana caalaa boora'uu mala. Kanaafuu asitti obsuudhaanii asuma teessanii yeroo dhiyoo keessatti olaantummaa seeraa ni kabachisiifna. Riphee lolaas ni balleessina. Uummata keenyas bilisummaa isaanii ni goonfachiifna. Qe'eettis ni deebifna jechuudhaan waadaa nuu galanii jedhu. Haa ta'u malee nuti rakkoo hawaasa keenyaa deemnee ijaan arguu barbaanna. Waliin rakkachuun carraa guddaadha jechuudhaan dubbatan. Harmeetu garaa qorraa keessatti dahaa jira. Maanguddoo waayaa fi wayyaa malee ala bulee Arsiin kaleessa haammatee sabootaa fi amantiilee meeqaa wajjin jiraachaa ture. Galanni isaa harka keessa nyaatanii harka keessa dhiitu ta'e jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin barruu isaanii kutaa lammaffaa keessatti immoo akeekkachiisa mootummaa fi riphee lolaa irratti bal'inaan kan barreessan yoo ta'u, barruun kun kutaa kutaadhaan kan isinii dhiyaatu yoo ta'u, warroonni hangaruma sagantaa kanaatti hordofuudhaaf kutattan wantoota jajjaboo lama bartu. Kamtu hawaasa nyaatee, kamtu hawaasa dhiibee, kamtu hawaasa ajjeesee, kamtu hawaasa buqqisee kana keessatti ni bartan. Akkas jechuudhaan itti fufan. Meeqaa wajjin jiraachaa turree galanni isaa harka keessan nyaatuu ta'ee olola miidiyaa irratti gaggeeffameen maqaan isaa xuraa'ee jechuudhaan dubbatan. Olola miidiyaa irratti maqaa xureessuu fi lafarratti duguggaa sanyii irratti gaggeessuun waan baratamee miti jechuudhaan dubbatan. Ni ga'a. Gidiraan saba kanaa haa boqotu. Bakka namni dhaqqabee haa dhaqqabuu dhiisa. Dhaamsa osoo lammiin kee dhumu manni isaa gubamu jireenyi isaa manca'aa maqaan isaa xuraa'u dhimmi kubbaa dhimma dhuunfaa gaafasi buraasise ati gama ofii irratti duute jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya barruu isaanii kanarratti wantoota hedduu adda baafattanii wantoota hedduu bartu. Ustaad Ibsaan Hasan callisuu irra dhiisuu wayyuu hawaasa keenyaaf jajjabina hawwinaa. Dhukkubni isaanii dhukkuba keenya, rakkoon isaanii rakkoo keenya. Isaan abbaa fi haadha keenya, maatii keenya, nutis ilmaan isaaniiti. Asara isaan irraa dhufne isaan rakkachuun nuti rakkachuudha. Isaan du'uun nuti du'uudha. Isaan beela'uun nu beela'uudha. Qaamni keenya tokko, jismiin keenya tokko, gosni keenya tokko, zariin keenya tokko, biyyi keenyas tokko. Nageenyi keenyas tokko yoo isaan nageenya argatan malee nutis nageenya argachuu hin dandeenyu. Nageenyi nageenya qaamaa fi nyaataa fi dhugaatii qofa osoo hin taane nageenya sammuuti. Yeroo isaan rakkatan nutis waliin rakkannaa jechuun dubbatan.
Ustaaz Ibsaan barruu kana keessatti wantoota jajjaboo lama dubbatan. Wantoonni jajjaboon lamaan dubbatan kana keessatti riphee lolaas ta'ee mootummaan akkuma fedhettu uummata keenyarraa harka fudhachuu qaba. Yeroo isaan wal akaan jedhuutti kan miidhamu uummata keenya. Uummanni keenya aara isaanii inni kaffalu amma booda hin jiru. Uummanni keenya qotachuu fedha, haramachuu fedha, eeggachuu fedha, tiskachuu fedha, nyaachuu fi dhuguu jiraachuu barbaada, dhiqachuu fi gola isaa keessatti du'ee qabaramuu barbaada. Akka fedhe yoo ta'e jireenyi baqaa hawaasa keenya sikkoo mandootiin hin malu. Hawaasni keenya kan irraa baqatan osoo hin taane kan itti baqatanii jechuun dubbatan. Gama biraatiin holola sooshaal miidiyaa irratti hawaasa Baalee irratti oofamaa jiru irratti dhibbaan dhibbatti dura kan dhaabbatan Ustaaz Ibsaan barruu isaanii lammaffaa mata duree Alshabaab biyya Baalee keessaa qooda hin qabu. Baales biyya Alshabaabii miti. Baalee biyya gootaa, biyya hayyuu, biyya misoomaati jechuun dubbatan. Propaganda siyaasaa fi hawaasa keenya jibbisiisuu, hawaasa keenya ficcisiisuu akka Arsii ficcisiisanitti Baalee ficcisiisuuf karaa dhabnaan ajandaa Alshabaab Baalee keessa jira jedhu furatanii dhufanii jedhanii. Seenaan jinjimoo ifaan ifatti Alshabaab Baalee keessa jira jettee dubbii isiin dubbatte yoo ta'u, Ustaaz Ibsaan barruu dheeraa kana keessatti deebisaa kennaniif. Baalee biyya misoomaan, biyya hayyuun, biyya gootaatiin, biyya rakkataa fi bal'oo hunda walitti qabdee jiraachiftuudha malee biyya Alshabaab keessa jiru miti. Kuni propaganda hawaasa maqaa balleessanii fi hawaasaa fi mootummaa walitti buusanii jechuun akeekachiisan. Gama biraatiin intalatti quba qabuun Ustaaz Ibsaan Hasan Alshabaab Baalee keessa hin jiru, yoo jiraates sammuu kee keessa jira. Kana mallasiyyuun dadhabee haasaa mallas fudhatteetuma hawaasa kee dubuuti. Hawaasa keessa jedduu buutiin ilma Oromoo yookaan intala Oromoo ofiin jedham yaada Ikiraam Mallas qabatanii fiiguun gaarii miti. Isiin baqattuu kanaa miti, Mallas Zeenaawiyyuun hin dadhabee jechuun dubbatan. Baalee biyya gootaa fi biyya misoomaatiin, biyya Alshabaabii miti jechuun deddeebiin kan dubbatan yoo ta'u, intalli kun akka isiin itti yaaddetti hawaasa keenya Baalee duguuguudha jedhan. Galanni Rabbii haa ga'u. Mootummaan isiidhaan hoogganamus hin jiru. Mootummaan holola sii dhagahee uummata keenya irratti duguuggaa gaggeessus hin jiru jechuun dubbatan. Gama biraatiin Alshabaab jechuun shororkeessaa biyya addunyaa irratti Ameerikaanii fi biyyoonni gurguddoon farrajan yoo ta'u, maqaa guddaa kana hawaasa keenya jalatti maxxansitee hawaasa keenya nagaa qotatee haramatee barsiifatee buluu irrattis miidhaa, horsiifatee buluu irrattis miidhaa geessisuu fi jedhame. Tooftaan kun tooftaa diinni ganama wixine yoo ta'u, gaafa wixinamuyyuu milkaa'uu dhabee fashalaa'ee har'as bi'aawnillahi ta'aalaa eeyyama rabbiitiin ni fashalaa jechuun dubbatan.